ummata dheerinaa fi humna rabbiin akkaan kanneef turan. Jabinaa fi gurguddina isaaniirraa kan ka'e waan qaamni isaanii sibiila irraa tolfame fakkaatan. Rabbii jabinaa fi dandeettii adda addaa isaaniif kenne dhiisaniiti sanama harkuma isaaniitiin dhagaarraa qoranii rabbitti sharraksiisuu jalqaban. Yeroo kana rabbiin Nabi Huud alayhi salaam itti erge akka shirkii fi zulmii itti jiran san dhiisaniif. Garuu qawmiin Aad risaalaa ergamaan isaanii ittiin dhufe san ni kijibsiisan. Viidiyoo keenya irraatiin seenaa warra Aad waliin laallaati na waliin tura. Ummanni Aad wanni beekamaniin jaarmayaalee jajjabaa fi dhedheeraa jaaruun ture. Yeroo isaanii irra guddaa dabarsaniin waa nyaachuu, taphachuu fi manneen dhedheeraa jaaruun ture. Fiinxan gaaraatii fi bakka akka tulluu gubbatti ol bahuun manneen dhedheeraa jaaran. Akka fagoorraa namni hundi jabinaa fi quwwaa isaanii tan arguuf. Tokkoon isaanii wanni tokkotti dhaadatuun takkaa'u ittiin kabajamu jaarmaya kana ture. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lafa isaanii ni barakeesseef. Horii fi re'een isaaniitilleen lafa magariisa kanarraa soorachuu turan. Burqaalee bishaaniitii fi laggeen babbareedaas ni qaban ture. Ummanni Aad ummata Arabaa kanarraa turan. Lafti isaaniitis Yamanii fi Oomaan jidduudha. Lafa Ahqaaf jedhamtu ture. Amalaaf qaban ture yeroo abaar dhufe. Jabinaa fi humna qaban san fayyadamuun ummattoota ollaa isaanii jiranitti duulanii fixan. Ummanni kun ni'maa rabbiin isaanii kannetti hafranii nu malee eenyuu humna qaba jechuu eegalan. Dhakaa akkaan jabaa qoraniiti waan gabbaran irraa tolfachuu eegalan. Rabbiinis Nabi Huud itti erge alayhi salaam akka isaan shirkii dhiisanii Rabbi qofa gabbaraniif. Nabi Huud nabiyoota afran sabni isaanii Araba ta'an keessaa tokko. Akka Ibnu Kasiir barreessatti Huud ibnu Abdullaahi ibnu Rabaah ibnu Aad ibnu Uzzaa ibnu Iram ibnu Saam ibnu Nuuxitti galaa jechuu. Ummanni Aad eega ummata Nabi Nuuhu warra jalqaba Rabbitti sharrakee fi warra Rabbiin ergamaa itti erge turan. Ammallee ummata Nabi Nuuxitti aanee qawmii Rabbiin musiibaa isaa itti buusee fixe turan. Ummanni kun sanama dhakaarraa tolchee qaa itti baasanii gabbaruu turan. Yeroo Nabi Huud alayhi salaam akka dhakaan harka isaaniitiin qoran kun umaa isaanii hin goone itti himu, wilii waan akkanaa yoo jettee fi rabboota keenya yoo nu duraa xiqqeessite si ajjeesna jechuun akeekkachiisan. Nabi Huud alayhi salaam ni'maa rabbiin isaanii kennee fi musiibaa rabbiin qawmii Nuuxitti buuse isaan yaadachiise. Akka dhakaa gabbaran kana dhiisanii Rabbi qofa gabbaraniif. Garuu ni kijibsiisa. Nabi Huud alayhi salaam irra deddeebiin qawmii isaa karra tawhiidaa yaame. Azaaba Rabbii irraayis digniine. Garuu qawmiin isaa azaaba jettu kana nuuf fidi. Namni nurra humna qabuu fi namni nurra jabaa hin jiru jedhanii itti dhaadachuu turan. Nabi Huudis alayhi salaam humniti Rabbii jabduudha. Azaaba Rabbii fitti hin fidinaa jedhee hedduu kadhachuu ture. Eega shirkii fi zulmiin qawmii isaa hanga dabartee booda Nabi Huud Rabbi kadhate. Yaa Rabbi anaa fi warra sitti amane kana nuuf gargaari jedhee. Yeroo xiqqoo booda musiibaan Rabbii itti buute. Amata 3 roobni dhaabbate. Lafti isaaniitis goggoydee namaa fi beeyladaanis bishaanii fi nyaata argachuun itti jabaate. Yeroo kana walitti qabamanii asnaamoota isaanii harkaan tolchan san kadhatan. Akka waan haajaa isaanii baasuu danda'u isaanii. Xiqqoo booda duumessi dhufee samiinis haalaan gurraachomte. Akka waan roobni guddaan dhufeef isaanii hedduu gammadan. Warri Aad rabboonni keenya kadhaa teenya dhagahan roobninis nuuf dhufe jedhanii gammadan. Waan san boodaan dhufu hin beekanii. Rabbiin qilleensa itti erge bubbee akkaan jabdu
ta nama kana mataa irraa fuuta. Qilleensi kun guyyaa 7 fi halkan 8 deemuu ture. Akkasitti Rabbiin ummata jabinaa fi humnaan dhaadatan qilleensaan fixe. Viidiyoo kana sheerii fi laayikii godhi akka namoota hedduu bira naaf ga'uuf. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaan naa turaa.